Apa cuaca apa yo. Akkam jirtu maatii keenya jaallatamu maatii YouTube nagaa waaqayyo isiniif baay'atu chaarra. Jirtu jenna. Baga jiraatanii akkasiin jalaa babbanne beekna arra kunoo simbohaarsuudhaaf dhufnee jirra. Namoonni kanaan dura YouTube keenya subscribing goone yoo jiraattan video kana laaluu keessaniin dura subscribe godhaa. Subscribe nu godhaa, like, comment nu godhaa, share godhaa ni jenna. Arra gaalubuuni interview si godhaan jedhe. Amma mata dureen nu yaara irratti mari'annu maalitti fakkaate? Jechamoo Oromoo keessatti jechi beekamaan tokko jira. Haadha laalanii intala fuudhu kan jedhu tokko beektan naannoo keessanitti. Haadha laalanii intala fuudhu kan jedhu. Haadha laalanii intala fuudhuun kun kan bara durii duwwaadha moo aadaa keessatti duwwaadha moo amma haadha laalanii intala fuudhuun hin danda'ama? Intalloo haadharra darbitee amala mataa isheetii uummachuu dandeessi moo hin dandeessu? Haadhi immoo amala ishee duwwaa mucaatti dabarsitii kan jedhu irratti gaaffii xiqqoo siif dhiyeessaa jechuudha. Ati immoo shamarran hundatu hin taane ofii kee bakka buutee deebii kana deebistaa. Maal garuu gaaffiin keenan galee sichi fuudha yaadamu kan jedhu jiraama. Tokko fuutee toora deebii yaadamu maal goota amma gaaffii akkasii maal? Lakki akkasituu hin taane mee gaaffii kanaan gaaffii ijoo baay'ee sin gaafadhu gaaffii masadii si gaafadha. Atis gaggabaabsi jechuudha. Jalqaba irratti jecha hundi haadha laalanii intala fuudhu jedhu maalirraa dhufee akkamittiin ilaaltamu? Maalirraa dhufee amma nama bara duriis miti dhaggeeffattoota keenyaan baruma jechuudha. Ijoolleen akkuma na argitan kana garuu ijoolleedha. Baay'ee ijoolleedha. Haadha mucaa tokkooti. Inni waa'ee mucaatu hin taane baay'ee ijoolleedha. 20 irratti dhaabbadheera. Eshi. 20. Iskaayim waa'ee gaaffiirra. Waa'ee gaaffiirra. Waan jedhullee gaaffii kanaaf hin beeku garuu haadha laalanii intala fuudhachuun yaa mammaaksa moo jechama jedhu barteema jedhamudha. Amma saayitii kana amma saayitii jireenyi modernaayizii ta'e waan hundumtu teekinooloojii ta'e kanatti yaadu kun asirratti qaba jedhee yaadu. Fudhataman qabuttee yaadda? Hin qabu jedhee yaada. Garuu maaloodha akka duriitti maal jechuudha yoo waan difaayinsii godhe yoo waan si'ii haadhii akkaataa ishee itti mucaasee sana guddistu. Akka gaariitti haadhi nama gaariidha yoo taate mucaasee adabdeeti kan isheen karaa seera qabsiistee karaa sirrii irratti mucaa sana guddistu. Haadhi nama kabajudha yoo ta'e haadhi nama ulfina namaa laatudha yoo taate mucaasees haadhuma ishee ilaalaa guddatti. Kanaaf kan isaan akkas jedhan jedhee yaada. Kanaaf iyyuu akka jecha maduriitti haadha laalanii intala fuudhu jechuun waan poozitiivii ture. Isa irrattis immoo durii gaayaa maatiin namaa ilaaluun jira. Maatii sana ilaaluun jira. Kanaafidha. Mucaa maatii obbo Baluu nama gaariidha. Haadhi isaanii maatii isaanii gaariidha hin jedhama. Kanaaf jedhee yaada amma irratti garuu amma erga jireenyi kun modernaayizii ta'e teekinooloojiin babal'atee jecha nuti kun iyyuu yaadatama jedhee yaadu na kofu. Angaruu ati mata duree kana keessaanii sirriidha maatiin gaa'ela irratti nama ilaalu. Amma saayitii kana hin jiru. Amma saayitii kana maybe diaspora talli koo diasporaatti naaf heerumtu waan akkasii yoo jiramtiire faayidaa wayitiif yoo ta'e ta'uu danda'a. Malee amma saayitii kana mucaan durbaa maatii isheetiin dhiibamtee mucaan dhiiraa maatii isaatiin dhiibamee intala kana fuudhii dirqama waan jedhamu hin jiru amma saayitii kana jira jedhee yaadu. Maybe garuu akkuma aadaa keenya keessatti haadha laalanii intala fuudhu kan jedhamu suni sirriima ture. Amma irratti gaaffii lammataa kallattiidhaan maal jedhasitti fakkaata? Jechamni kun hin hojjeta? No, hin hojjetu akka kooti. Maaf hin hojjetu? Maaf hin hojjetu? Amma lafatti haadha laalanii iyyuu hin jiru kaa hundumtuu onlaayinii dhooti gaafan siin jedhu
namoota iddoo fagoo haadholiin onlaayinii fayyadamanii. Wantis lafa ilaalan jira jedhee jechuun jiraachuu danda'a maatii nama tokko gaafa jaallattu maatii miti gaa namuma sanarraati addaan jaalalli si qaba. So erga jaallattee booddee armeesee maaloodhaa maani jettee ganaa qorachuun kun hin cimaa. Qorachuun gaariidha. Garuu dirqama haadhi sun gaarii taatu yoo mucaan an fuudhu suni mucaan maatii gaariiti jedhee namni baay'ee dirqama godha jedhee yaadu isaatii kanatti. Akka kootti hin jiru. Angaruu mucaan torbaa tokko yaada keessan komentii jalatti nu barreessa. Jira warri jettan yaada keessan komentii. Angaruu akka kootti haadhi gaarii taate intalli gaarii mataati. Maaliif beektaa? Waanuma laalan fakkaatu gara caalu waanuma dhagaa guddatan. Amma fakkeenyaaf haadhi waa'ee abbaa manaa gaafa kaastu waa'ee qabeenyaa kaasti taanaan. Ani fakkeenya tokko sii kaasu. Dhiifama nama natti dhiyootu kanaan dura akkas godheen argee mata duree kanarratti ibsa bal'aa kaasnee haasaa turre. Mucattii tokko akkas jetti. Waa'ee abbaa manaa kee waa'ee jaalalaa bara kana jaalalli dhugaa fi jiraaf hin jiru keetu ani nama qabeenya qabutti hin heerumu jette. Maaliif ati qabdaa jennaan hin qabu jetti. Akkamitti hiree jennaan maal na nyaachisaa maaliin na jiraachisaa jetti. Kaasnee haasofne bakka wal qixxeedha jedhamutti maal na nyaachisa jechuun hin ulfaatu yaada jedhu kaasnee haasofneetu. Nama qabeenya qabu moo hin qabnetti? Namni qabeenya hin qabne maal na nyaachisa? Nama qabeenya qabutti jettee. Akkasii jedhee. Haasaa keessan harkaa ba'e. Tole ishee namni qabeenya hin qabne maal na nyaachisa yaada isa booddee akkatti isaa ta'ee adda ta'e bukkeetti mata dureen sun ka'e. Mucaa waan balleessitu hin qabdu waan balleessite hin qabdu. Anatu gaafa heeruma yaaddu namni sun waan si nyaachisu qabaa jedhee gaafachaa tureetti. Kun amma rakkoo ilaalchaa bal'aa fida. Maaliif gaa'elli qabeenya duwwaadhaan hin madaalamu bifa duwwaadhaan hin madaalamu. Gaa'elli hunda galeessa ta'uu qaba miti ree. Kanaafiyyuu haadhi sun karaa seenitti jireenya ekspiliin gootu karaa seenitti jireenya ittiin qabdu karaa seenitti mucaasee barsiifattee haadha duwwaa miti baay'ee maatii guutuun jechuudha. Gaa'ela keessatti dhiibbaa uumuu danda'a waan ta'eef tarii haadha laaluun parsentii amma ta'e vaaliyuu qabaa yaadaduun qabaa. Dhaggeeffatooti immoo komentii jalatti nu barreessan. Ilaalchi baay'ee miidhaa namarratti gaggeessaa yaa'u. Ijoollee waanuma maatii keessatti argaa guddattee waanuma dhagaa guddatteedha kan isheen jireenya ishee irratti appilaayii gochaa deemtu waan jireenya ishee irratti bakka kan isheen yaaddu waanuma maatii keessatti argiteedha. Egaa garuu immoo bakkee kanarraas hawaasarraas waa baraa deemuun jira. Kanaafuu garuu walumaa gala gaaffii keessi deebisuudhaaf amma jechamni kun hin hojjeta jedhee yaadu hojjeta akka kootti. Tole gaaffii sadaffaatti si dhufu. Gaaffii sadaffaa kana namoota nu hordofanii fi akkati sirriitti ibsituun barbaada. Egaa dur akka nuyi beeknutti haadha laalanii intala fuudhu kan jedhu jechamni beekamaan jiramti. Amma bara kana maal ilaalanii intala fuudhu jennu? Gaaffichi ulfaata kun maal ilaalanii intala fuudhu? Deebisaa koomenti maal ilaalanii intala fuudhu? Ati maal koolaa? Koomenti jira. Amma gaa'e jalqaba irratti namni kan ilaalu bifadha. Ulaagaalee baay'ee jira walqixa yaa'u bifi yoo nama hawwateedha kaniiti nama tokko jaallatu bifa duwwaas miti garuu jalqabuma alumaan gaafa laalte namni tokko simboo qabaan kaan hin bareeda waama garaagaraa jira. Maal ilaalanii fuudhu? Amala ilaalanii fuudhu. Amala qabdaa reeta. Yaa persantii dhibba. Meereessa keewwatte amala. Amala qabuun lubbu amala qabu. Hin qabdu jedheera eessa keewwatte amala keenya jiree malee. Yaa'u bifi amalan ta'uu. Amala qabdi mana baankii jira garuu amallise maal? Jeeqaa jiraare. Jeeqaa jirtan jenne amallasee qusattee achi keewwatti hin jedhe malee. Sirriidha. Innaa ulaagaa waan baay'ee jira waan namni ilaalu bifa ta'uu danda'a qabeenya ta'uu danda'a. Hin ilaalama kan durbaas hin ilaalama. Qabeenyi kaa? Of course. Waan baay'ee jira garuu kan ilaalamuu qabu
Akka kootti amala yookaan akkaataa yaada see akkaataa fiicharii seenii gara fuulduraatti mana seetiif yaaddu nama jaallachaa jiru kuni akkamii haadha manaa koo gara fuulduraatti ijoollee haadha ijoollee koo haadha akkamii taati haadha manaa akkamii taati ilaalcha akkamii qabdi hojiif ilaalcha akkamii qabdi waan jedhu kana utuu ilaalanii fuudhanii waan akkasii ilaalaa fuudhaan jedhan. Dhageessaniitu warri fuudhee waan ilaaltanii fuutanii kanaaf qabdii warreettanii hundi geessaniyyuu qabdi. Sirrii matti dhiqaa. Qabdii warreettanii na gaafattan amala qabdii warreettan qabdiin jira malee waan tokko qabaa jedhaa sirriisoo waan gosa qaba. Ana manu sirra caalaa. Maatii koo baay'ina jaallatu. Maatii YouTube irraa hunda keessan baay'ee isin jaallanna baay'ee isin kabajna gidduutti wanti nu isinitti himnu viidiyoo keenya please commentii godhaa yaada kanarratti hirmaadhaa. Sheerii nu godhaa subscribe amma sirra deebine warri maatii nu taane subscribe nu goone subscribe nu godhaa maatii nu godhadhaa isiniin jenna. Dhumarratti garuu jechamni kun itti fufe haadha laalanii intala fuudhu kan jedhu ijoollee shamarranii irratti dhiibbaa waan godhu moo jajjabina waan fidu sitti fakkaata aadaa gaa'elaa waan cimsu moo waan laaffisu sitti fakkaata. Utuu itti fufee gaariidha. Hin fufu malee gaariidha. Shakkii keessan egaa kun ilaalcha kooti namni ilaalcha garaagaraa qaba akka mataa isaatiitti yaada garaagaraa qaba akka kootti gaariidha jedhee yaada maaliif ettee nan gaafate. Isin gaafate. Maaliif ettee nan gaafate. Gaaffii baay'ee baay'ee isin kabajna baay'ee isin jaallanna. Qoy maal anoo. Maatii immoo maal na gaafatan akka maal ilaalanii qoy ammame abbaa ilaalanii ilmatti hirmu moo maal ilaalanii dhirsa filatu mee kan kana munaa deebisime. Maal ilaalanii? Dhirsa filatu dhirsa teeru moo maal ilaalanii? Isuma kan gootiinatti galageessi gaaffii isaa fidee dhufe. Kana viidiyoo kan biraadhaan qabanne yoo dhiyaanne maal deebisi malee ati soo kunoo kaameraa duratti na. Ani akka kootti garuu jechuudha. Ilma abbaa isaa ilaalanii ituutti heerumanii gaariidha. Seenaa wal qabatee deema kaa maal jettusi? Mee bal'inaan immoo komentii nu godhaa itti fufaa yaada kana hojjedhaa warri jettan viidiyoo keenya warri jaallattan komentii nu barreessaa nu jajjabeessaa isiniin jenna baay'ee isin jaallannaa galata.